gilgaala 2.1 gaaffii tokkoffaa firaakshinoota armaan gadii salphisi jedha. Irratti 32 nuuf kenneera. Jalqaba firaakshinii tokko salphisuudhaaf maal gochuu qabna? Hirmaataa walii guddichaa isaa baasuu qabna jechuudha. Hirmaataa walii guddichaa isaa baasnee hirmaataa walii guddichaa sana lakkoofsota sana lamaan isaaniif hirree bifa salphaatiin kaa'uu dandeenya jechuudha. Kanaaf hirmaataa walii guddichaa 32 fi 40 barbaanna. Kan 32 irraa yeroo jalqabnu hirmaataa walii guddichaa 32 hirmaataan walii guddichaa kan 32 yoo ilaallu tokko baay'isuu 32 dha. Akkasuma 2 baay'isuu 16nis 4 baay'isuu meeqa 4 baay'isuu 8nis lakkoofsonni kun hirmaattota 32 jechuudha. Asitti barreessina 1 2 4 8 16 32 hirmaattota kan 32ti kun. Kan 40 yeroo jennu kan 40 meeqadha? 1 baay'isuu 40 dha. Akkasuma 2 baay'isuu 20nis 4 baay'isuu 10 5 baay'isuu 8 warri kun hirmaattota 40ti jechuudha. Kanaaf yoositti 1 2 4 5 8 10 20 fi 40 hirmaattota 40ti jechuudha. Kanaafiyyuu hirmaattota walii isaanii baasna as keessa. Hirmaattonni walii isaanii tokkos jira, asis jira, 2 asis jira, 4 asis jira, kan biraa 8 jira. Kanaaf hirmaattonni walii isaanii warra kanadha jechuudha. Hirmaattota walii isaanii kana keessaa immoo hirmaataan walii guddichaa isaanii isa kamidha? As keessa lakkoofsota ammatti marri keessaa inni guddate isa kamidha? 8dha. Kanaaf hirmaataan walii guddichaa isaanii 8dha jechuudha. Amma immoo lakkoofsa firaakshinicha sana 8 irra jechuudha. 32 irra 40 8 irra lamaan isaanii. Isa kanas 8 32 8 yeroo hirru meeqa nuuf ta'a? 32 8 yeroo hirru 4 nuuf ta'a. Maaliif 4 baay'isuu 8tiin 32 waan ta'uuf. Akkasuma 40 hiruu 8tiin meeqa nuuf ta'a? 5 nuuf ta'a. Kanaaf firaakshiniin kun bifa salphaa ta'e yeroo ta'u akka kanaadha jechuudha. Kan itti aanu kuni 4/5dha. Kan itti aanu 28 irra 49. Kan 28 irra 49 yeroo jennu 28 hirmaattota 28 barbaanna jalqaba. Hirmaattota 28 meeqadha? 1 baay'isuu 28 2 baay'isuu 14 akkasuma 4 baay'isuu 7. Lakkoofsonni kun lakkoofsota baay'atanii 28 dhufan waan ta'eef hirmaattota saalaa jechuudha. Kanaaf hirmaattonni 28 meeqadha? 1 2 4 7 14 28. Warreen kun hirmaattota 28ti jechuudha. Amma immoo kan meeqa barbaanna? 28 irraa 49dha. Kan 49 barbaanna jechuudha. Kan 49 yeroo barbaannu kan 49 tokko baay'isuu 49 jira. Kan biraa hirmaataan isaa meeqadha?
torba baay'isuu torbaan 49dha. Kanaafuu hirmaattonni 49 warra kanadha jechuudha. Kanaafuu maal goona asitti hirmaattonni 49 tokko torba fi akkasumas 49 jechuudha. Tokko torbaaf 49. Kanaafuu asitti kan 49 jennee tokko torba fi 49. Hirmaattonni walii isaanii immoo as keessaa isa kamna tokko asis jira, kan biraan eessa jira? 8 torbadha. Hirmaattonni walii isaanii tokkoo fi torbadha jechuudha. Kana keessaa hirmaataan walii guddichaa isaanii immoo meeqadha? Torbaa jechuudha. Hirmaataan walii guddichaa isaanii torba. Kanaafuu maal goona? Firaakshinii kana torbaaf irraa jechuudha. 28 irraa 49 lamaan isaanii torbaaf irra jechuudha. Isa kanas torbaaf irra. 28 torbaaf yeroo irru meeqa arganna? 28 torbaaf yeroo irru 4 arganna. 49 torbaaf yeroo irru immoo torba arganna jechuudha. Kanaafuu firaakshiniin kun bifa salphatiin yeroo ta'u 4 irra 74 irra torbaadha jechuudha. 4 irra torba. Kan itti aanu 2 irra 4dha. Hirmaattonni 2 meeqadha? Meeqaaf meeqadha? Hirmaattonni 2 tokkoo fi 2dha. Kan itti aanu hirmaattonni 4 immoo 1 2 fi 4dha. Kanaafuu hirmaataan walii guddichaa isaa 2dha. Hirmaataan walii guddichaa isaa 2 waan ta'eef lamaan isaa 2f irra jechuudha. Meeqa nuuf ta'a? 2 2f yeroo hirru 2 2f tokkodha. 4 immoo 2f 2 tokko irra 2dha jechuudha. Kan itti aanu 6 irra 10dha. 6 irra 10 yeroo hojjennu hirmaattonni 6 meeqadha? Hirmaattonni 6 tokko baay'isuu 3 2 baay'isuu 1 baay'isuu 6 2 baay'isuu 3 warri kun kan 6dha jechuudha. Kanaafuu hirmaattonni 6 meeqadha? 1 2 3 akkasuma 6. Kan 10 immoo meeqadha? 1 5 10dha jechuudha. 1 2s jira. Maaliif 2 baay'isuu 5 waan ta'eef 2 5 10. Kanaafuu as keessaa hirmaattonni walii isaanii meeqadha? 2dha jechuudha. Kanaafuu lamaan isaanii 2f irra. 6 2f yeroo irru 3dha. 10 2f meeqadha? 10 2f 5. Kanaafuu 3 irra 5 ta'a. Kan itti aanu 5 irra 6. 5 irra 6 immoo yeroo ilaallu hirmaattonni 5 meeqadha? 1 fi 5. Hirmaattonni 6 immoo 1 2 3 fi 6. Kana keessa hirmaattota walii hin qaban. Hirmaattota walii hin qaban taanaan immoo maalidha jechuudha? Bifa salphateen ta'aniiru waan ta'eef salphachuu hin danda'u jechuudha kun. 18 irra 30 yeroo ilaallu hirmaattota 18 fudhannu jalqaba. Hirmaattota 18 meeqadha? Hirmaattonni 18 tokko baay'isuu 18 2 baay'isuu 9 3 baay'isuu 6. Warri kun hirmaattota 18dha. Kanaafuu 1 2 3 6 9 18 hirmaattota 18tu. Hirmaattota 30 immoo yoo ilaallu kan 30 meeqadha? 1 baay'isuu 30 2 baay'isuu 15 akkasuma 5 baay'isuu 6. Warri kun hirmaattota 30ti jechuudha. Kanaafuu qofaatti yeroo barreessinu 1 2 5 1 2 5 6 15 fi 30
hirmaattota 30 jechuudha. Kana keessaas hirmaattota walii isaanii yeroo ilaallu hirmaattonni walii isaanii 1 2 kan biraan asitti hirmaattota 30 keessatti 3 baay'isuu 10 meeqadha? 3 baay'isuu 10 30 waan ta'eef 3 baay'isa hirmaattota kana keessa 3 fi 10s itti daballaa 3 fi 10 itti daballaa. Kanaafiyyuu 3n keessa jira jechuudha hirmaattota keessa 3 kan biraan 6 warri kun hirmaattota walii isaaniiti jechuudha. Hirmaattota walii isaanii kana keessa immoo hirmaataan inni guddaan meeqadha? Hirmaataan inni guddaan 6dha jechuudha. Haawaagaan isaa meeqadha? 6dha. Kanaafiyyuu maal goona? Lakkoofsota kana lamaan 6f irra jechuudha. 18 6f irra akkasuma 30s 6f irra jechuudha. 18 6f yeroo hirru meeqadha? 18 6f yeroo hirru 3dha. 30 6f yeroo hirru 5. Kanaafiyyuu deebiin isaa meeqa nuuf ta'a? 3 irra 5dha jechuudha. 3 irra 12 yeroo ilaallu hirmaattonni 3 meeqadha? 1 fi 3dha. Hirmaattonni 12 immoo meeqadha? Hirmaattonni 12 1 2 3 4 akkasuma 6 fi 12dha jechuudha. Maaliif 1 baay'isuu 12 12 2 baay'isuu 6 12 3 baay'isuu 4 12. Kanaafuu hirmaattonni walii isaanii as keessaa meeqadha? Hirmaattonni walii isaanii 1 fi 3dha. Kana keessa hirmaataan walii guddichaa meeqadha? Haawaagaan isaanii meeqadha? 3dha jechuudha. Haawaagaan 3dha. Kanaafuu lakkoofsa kana lamaan isaanii 3f irra jechuudha. 3f irra 3 hiruu 3 meeqadha? 1dha. 12 hiruu 3 meeqa? 4dha jechuudha. Kanaafuu 1 irra 4 ta'a deebiinsaa. Kan itti aanu 7 irra 20dha. 7 irra 20 hirmaattota isaanii yeroo ilaallu hirmaattonni kan 7 meeqadha? 1 fi 7 qofaadha. 1 fi 7. Hirmaattonni 20 ammoo yoo ilaallu 1 2 5 4 jira 5 10 fi 20 hirmaattota 20ti jechuudha. Kana keessa immoo hirmaata walii hin qaban. Lakkoofsonni kun hirmaata walii hin qaban taanaan salphachuu hin danda'an. Bifa salphaatiin barraa'aniiru jennee bira darbinaa jechuudha. Kan itti aanu sa'aatiiwwan armaan gadii gartokkee guyyaa tokkoo hammamii ta'u? Bifa firaakshinii salphaa ta'een barreessi jedha. Kanas yeroo hojjennu sa'aatii 9 jechuun jalqaba guyyaan tokko sa'aatiiwwan armaan gadii gartokkee guyyaa tokkoo hammamii ta'u? Gartokkee guyyaa tokkoo jechuun meeqa jechuudha? Guyyaan tokko sa'aatii meeqa qabata? Guyyaan tokko sa'aatii meeqa qabata? Sa'aatii 24 qabata jechuudha. Amma immoo maal jedhee? Gartokkee guyyaa tokkoo jedhe. Gartokkee guyyaa tokkoo jechuun immoo meeqa jechuudha? Gartokkeen guyyaa tokkoo guyyaan tokko sa'aatii 24 qabata taanaan gartokkee jechuun walakkaa isaa taanaan immoo 2 irraa jechuudha. Kanaafiyyuu walakkaan guyyaa tokkoo yookiin gartokkeen guyyaa tokkoo sa'aatii 12dha jechuudha. Sa'aatii 12dha. Kanaafiyyuu maal goona? Lakkoofsota kana sa'aatii 12 irraa jechuudha. Bifa firaakshinii salphaa ta'een barreesseera. Jalqaba gartokkee sa'aatii 9 kana 9 jennee fudhanna. Gartokkee guyyaa tokko jechuun immoo meeqa jenneerra? 12 jenneerra. 9 irra 12dha. Kan itti aanu sa'aatii 16 jennee maal goona? Yeroo 12 jennaa jechuudha. Kan sa'aatii 20 immoo 20 yeroo
lama kan gartokkee guyyaa tokko isaati jechuudha. Amma firaakshinii kana bifa salphaa ta'een barreessi jedheera. 9/12 kana yeroo salphisnu meeqa ta'a? Hirmaattota walii isaanii akka gaaffii tokkoffaa irratti hojjetaa turreen hirmaattota walii isaanii baastanii hirtuu jechuudha. Kunis meeqa nuuf ta'a? 3dha. Hirmaattonni walii guddichaa isaanii 3dha. Kanaafuu 3 irraa jechuudha. 3 yeroo hirru meeqa ta'a? 9 hiruu 3 3dha. 12 hiruu 3 immoo meeqadha? 4. Kanaafuu 3 irraa 4 dhufa jechuudha. Kan itti aanu 16 irraa 12dha. Kanas hirmaattota walii isaanii baasnee yeroo hirru hirmaataan walii guddichaa isaanii meeqadha? 4dha. Hirmaataan walii guddichaa isaanii 4dha. Kanaafuu 16 fi 12 4 irraa jechuudha. 16 4 yeroo hirtanii meeqa argattu? 4 argattu. 12 4 yeroo hirtan meeqadha? 3 argattu. Kanaafuu 4 irraa 3 ta'a jechuudha. Kan itti aanu kan 20 irra 12 yeroo hojjennu kan 20 irra 12 hirmaataan walii guddichaa isaanii meeqadha? 4dha. Kunis hirmaataan walii guddichaa isaanii 4dha. Kanaafuu 4 hirtu jechuudha. 20 hiruu 4 5dha. 12 hiruu 4 meeqadha? 3dha jechuudha. Kanaafuu 5 irra 3 guyyichaa ta'a jechuudha. Kanaafuu akka kanatti hojjechuu dandeessu. Gaaffiin sadaffaan maal jedha? Tokkoon tokkoo firaakshinii armaan gadii salphisuun gatii ta'a barbaade jedha. Kana kutaa itti aanu irratti hojjennaa. Hangasitti subscribe gochuun akkasuma viidiyoo kana like gochuun hiriyoota keessaniif qooduudhaan nu eegaa jenna. Galatooma.